ragaaleen basaasaa warra Dhihaa akka saaxilanitti sochiin waraanaa Ameerikaa inni yeroo ammaa sochii idilee miti. Xiyyaaronni fe'umsaa waraanaa gurguddoon humna isaanii isa dhumaatiin meeshaa taankii fi loltoota gara Baha Giddu-galeessaatti guuraa jiru. Iraan weerara lafoo Ameerikaan bantii jedhame kana ofirraa deebisuuf diina ishee dachee ishee irratti awwaaluuf loltoota miliyoona tokko ol gootummaatti hidhachiiftee dirree waraanaatti hiriirsitee jirti. Loltoonni Iraan dammaqina isa dhumaarra jiru. Taakkuu dachee Iraan tokkoof illee aarsaanii kafallaa diina lafarraan dhufu lafuma keessatti awwaalla jechuun cichoominaan eegaa jiru. Bal'ina isaa qabannee jirra. Israa'el tarkaanfii alooboo isa suukaneessaa fi sammuu waraanaa galaana Iraan laamsheessu tokko fudhattee jirti. Raayyaan waraanaa Israa'el oduu addunyaa raasee fi Teeraaniin gadda biraa keessa galchee tokko ifa godhee jira. Hoogganaa humna galaanaa eegdota warraaqsaa Islaamaa dhabamsiisuu ishee labsitee jirti. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanaala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatina. Hanga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Qilleensi Baha Giddu-galeessaa inni ji'a tokkoof aara misaayilaa fi dhukaasaa xiyyaaraatiin ukkaamamee ture. Har'a goolabaa sodaachisaa fi sadarkaa waraanaa isa dhumaatti ce'aa jira. Addunyaan waraanaa akka waraana samii fi galaana qofaatti daawwachaa turte. Garuu har'a dhugaan lafa jalaa fi iccitiin peentaagoon keessaa ba'e madaallii waraanaa guutummaatti garagalchee obomboleetti lafoo dhoosuuf akka deemu ifa godhee jira. Osoo Ameerikaan samii Iraan to'anneerra jettee of gowwomsitu, Iraan ammoo misaayila isheetiin diina laamsheessitu. Waashingten carraa ishee isa dhumaa fi isa hunda caalaa balaa qabu miinjaalarra keessa jirti. Innis weerara lafoo ariifachiisaadha. Ragaaleen basaasaa warra Dhihaa akka saaxilanitti sochiin waraanaa Ameerikaa inni yeroo ammaa sochii idilee miti. Xiyyaaronni fe'umsaa waraanaa gurguddoon humna isaanii isa dhumaatiin meeshaa taankii fi loltoota gara Baha Giddu-galeessaatti guuraa jiru. Wanti hunda caalaa sodaachisaa ta'e ammoo iccitii loojistiikii tokkodha. Nyaanni loltoota Ameerikaa naannicha jiran bifa addaatiin fooyya'uu fi jijjiiramuu eegalee jira. Seenaa waraanaa Ameerikaa keessatti yeroo loltootaaf nyaati addaa dhiyaatu inni kun mallattoo ifaa duuli lafoo sa'aatiiwwan muraasa keessatti ni jalqaba jechuudha. Ameerikaan biyya guutummaa Iraaniin to'achuuf humna akka hin qabne sirriitti beekti. Kanaafuu tarsiimoo Tiraamp inni haaraan waraana saffisaa gaggeessuudha. Ministeerri ittisaa Ameerikaa loltoota isaa warra addaa kutaa qilleensaan bu'an 82ffaa warra eeboo waraanaa jedhamanii beekaman loltoota 3,000 hanga 4,000 ta'an atattamaan gara naannichaatti ergaa jira. Humnoonni kun loltoota Ameerikaa 50,000 duraan naannicha jiranitti ni makamu. Akkasumas dooniin waraanaa USS Boxer loltoota galaanaa 10,000 lakkaa'aman feetee galaana Baha Giddu-galeessaa keessaa dhaabbachaa jira. Kaayyoon weerara lafoo kanaa maali? Iraan onnee dinagdee addunyaa galaana Hormuz erga cuftee booda dhiigni dinagdee warra Dhihaa ititee jira. Boobaan addunyaa dhibbeentaan 20 as keessa waan darbuuf Ameerikaa fi warra Awurooppaa dhiphina keessa seenanii jiru. Kanaafuu kaayyoon Ameerikaa inni guddaan odola kaarjiim ishee wiirtuu bobaa Iraan taatee dhuunfachuu fi galaana Hormuz humnaan banuudha. Biriiteenii fi Faransaayis nageenya daldalaa eegna jechuun waraana kana keessa seenuuf yaalaa jiru. Garuu Ameerikaan yeroo harka tokkoon seefii qarattu harka kaaniin ammoo dhiphinaan nagaa kadhachaa jirti. Tiraamp waraana lafoo seenee buqqee Iraan keessatti akka hin hafne waan sodaateef karaa ajajaa waraanaa Paakistaan Fiild Maarshaal Asiim Muniir wixinee nagaa qabxiilee 15 qabuun gara Teeraanitti ergee jira. Wixineen kun misaayila keessaan dhaabaa niwukileera to'annaa jala galchaa galaana Hormuz banaa kan jedhudha. Dubbiimtuun masaraa White House Tiraamp filannoo waraanaa hundaa miinjaalarraa qaba jettee yoo dubbattu dhugaan jiru garuu Ameerikaan bobaa dhabdee gubachaa jiraachuu isheeti. Iraan biyya waggoota 40f gootummaa fi onnee sibiilaatiin ijaaramte dhiibbaa fi doorsisa kanaan of duuba hin deebitu. Tiraamp marii asii ergeera yeroo jedhu Iraan kanaan dura nuti Ameerikaa wajjin marii goonuu hin qabnu, Tiraamp ofiisaa wajjin haa mari'atu jechuun balbala dippiloomaasii diina irratti cuftee jirti.
ammas wixineen Paakistaan fiduu kanaaf gurra hin qabdu. Wanta addunyaa dinqisiisee fi onnee uummata Iraan boonsise garuu deebiin humna lafoo Iraanidha. Ajajoonni waraanaa Iraan sodaa tokko malee waraanni lafoo irraa kamiyyuu yoo Iraan irratti baname inaaf waraana isa hunda caalaa sodaachisaa fi gatii ulfaataa kaffalchiisu ta'a jechuun akeekkachiisee jira. Iraan gaarreen ishee gammoojjii ishee fi daangaa ishee guutummaatti kiyyoo du'aa taasistee jirti. Loltoonni Iraan dammaqinaan isa dhumaarra jiru. Dachee Iraan taakoo tokkoofillee aarsaanii kafallaa diina lafoon dhufu ammoo lafuma keessatti awwaalla jechuun ofitti amanamummaa guutuun eegaa jiru. Har'a bitootessa 26 2026 madaalliin waraanaa qarqara dho'insaa isa xumuraarra jira. Xiyyaarri samii uwwisee jira. Dooniin galaana guutee jira. Amma immoo bootteen loltoota Ameerikaa dachee Iraan tuquuf qophaa jira. Garuu Tiraamp fi jeneraalonni isaa waan tokko dagatanii jiru. Iraan Iraaq miti. Iraan biyya leencotaa fi magaalota misaayilaa lafa jalaati. Lafa Iraan seenuun salphaa ta'uu danda'a garuu achi keessaa nagaan ba'uun abjuudha. Miidiyaan Iraan tasniim maddeen waraanaa olaanoo fi amanamoo ta'an waabeeffachuun ragaa sodaachisaa fi sammuu namaa raasu tokko ifa godhee jira. Iraan weerara lafoo Ameerikaan ni banti jedhame kana ofirraa deebisuu fi diina dachee ishee irratti awwaaluuf loltoota miliyoona tokko ol guutummaatti hidhachiiftee dirree waraanaatti hiriirsitee jirti. Lakkoofsi kun qoosaa miti. Kun tuusaa leencotaa warra du'a hin sodaanne warra biyyaaf birmadummaa isaaniif aarsaa ta'uuf eebotanidha. Gabaasni akka ibsetti humni miliyoonaan lakkaa'amu kun loltoota idilee qofaa of keessaa hin qabu. Inni kutaalee waraanaa xaxamaa humnoota addaa fi humnoota deeggarsaa kanneen addaa waraanaa kamiyyuu irratti bittinnaanii diina kallattii hundaan mudhiitti kukkutuuf qophiidhumaarra jiran of keessaatii qaba. Ameerikaan loltoota 3,000 yookaan 4,000 fiduun Iraaniin sodaachisna jettee yeroo abjoottu. Iraan ammoo waraana lafoo miliyoona tokkoon gaarreen gammoojjii fi qarqara galaanaa ishee guuttee qotaam dacheen keenyaam isin liqimsuuf afaan bantee jirti jechuun cichoominaan eegaa jirti. Inni guddaan inni lammaffaan ammoo dhiiga dinagdee addunyaa galaana Hormuz wajjin wal qabata. Maddi waraanaa Iraan kun karoora Ameerikaan dooniiwwan ishee fayyadamtee galaana Hormuz humnaan banuuf baastee akka duula of ajjeesuutti dhiyeesse. Ameerikaan yoo bishaan kana humnaan banuuf yaaltee ofii isheetiif awwaala bishaan jalaa qotachaa jirti jedha qondaalli kun. Iraan ulaan Hormuz cufamee akka turuu fi yoo dirqamate ammoo diinaam itti seenu hundaa misaayilaa fi dirooniidhaan daaraa gootee bishaanichaan akka liqimsitu ija jabeenyaan addunyaatti labsitee jirti. Tarkaanfiin jabaanii fi onnee diinaa cabsu kun kan dhufe tasoo osoo hin taane erga Iraan wixinee nagaa fi marii pireezidaantii Tiraamp dhiyeessee tuffattee boodadha. Tiraamp waraana kana keessatti karaa dhabee dinagdeen isaa jeeqamee qotaanii mari'anna jedhee yeroo kadhatu Iraan garuu waraana jalqabdan malee xumura isaa isin murteessitan jechuun marii nagaa sobaa kana diddee jirti. Iraan hoggansa haaraa Ayatollah Mujtabaa Kaamenii jalatti dhiibbaa diinaatiif jilbeenfachuurraa madaallii waraanaa of harkatti galchitee hanga diinni harka kennatutti loluuf murteessee jirti. Walumaa galatti har'a bitootessa 26 2026 qilleensi waraanaa bifa haaraa uffatee jira. Waraanni kun samiirraa gara lafootti xiyyaararraa gara taankii loltootaatti yeroo gadi bu'uuf jedhu kana Iraan loltoota miliyoona tokko qabattee gaarreen ishee akka gaachanaatti da'oo godhatteetti. Inni meeshaa ammayyaawaa fi xiyyaara dhokattuu qabaachuu danda'a. Garuu yeroo dachee Iraan sarbuun dhagaa fi cirrachi hundi loltuu ta'ee akka isaan adabuun Iraan gochaan agarsiisuuf qophooftee jirti. Yeroo addunyaan dho'insa Tel Aviv fi aleellaa doonii waraanaa Ameerikaa dubbataa jirtu, Israa'el halkanidhaa tarkaanfii haaloo ba'u isa suukaneessaa fi sammuu waraanaa galaana Iraan guutummaatti laamsheessu tokkoon fudhattee jirti. Raayyaan waraanaa Israa'el oduu addunyaa raasee fi Teeraaniin gadda biraa keessa galche tokkoon ifa godhee jira. Mataa boofichaa kunneerra jechuun Israa'el ijaa fi gurra humna galaanaa eegdota warraaqsa Islaamaa dhabamsiisuu ishee labsitee jirti. Aleellaan kun eessatti raawwatame? Bakki filatame iddoo salphaa miti. Adura humna galaanaa Iraan bakka ujummoon bobaa addunyaa itti eegamu magaalaa buufataa galaanaa Baandaar Abbaasidha. Magaalaan tun qarqara galaanaa Hormuzitti argamti. Halkanidhaa xiyyaaronni waraanaa Israa'el odeeffannoo basaasaa isa sadarkaadhumaa fayyadamuun dho'insa lafaa kirkirsuun waajjira ajajoota olaanoo waraanaa galaanaa Iraan daaraa godhanii jiru. Namoonni aleellaa kanaan ajjeefaman loltoota idilee miti. Isaan lafee dugdaa tarsiimoo waraanaa galaana Iraaniiti. Hoogganaan raayyaa waraanaa Israa'el Avichai Adreem toora Tiwiitara isaarratti gammachuun akka labsetti
Haleellaa kanaan ajajaa olaanaa humna galaanaa eegdota warraaqsaa Alii Riizaa Taangisirii fi hoogganaa basaasaa humna galaanichaa Beenaam Riizaayim ajjeefamanii jiru. Mee gadi fageenyaan eenyummaa namoota kanaa haa ilaallu. Alii Riizaa Taangisiriin waggoota 8 guutuuf humna galaanaa eegdota warraaqsaa kan hoogganaa turedha. Namichi kun nama dooniiwwan ariifatoom Iraan leenjisu, nama doonii waraanaa Ameerikaa irratti doorsisaa fi haleellaa qindeessuu fi nama galaana Hormuz ni cufnaam jechuun addunyaa sodaachisaa turedha. Inni lammaffaan ammoo Beenaam Riizaayim ija galaanaa Iraan ture. Waggoota dheeraaf basaasaa humna galaanaa kan hooggane namichi kun odeeffannoo biyyoota naannichaa guuruun bakka dooniiwwan Ameerikaa fi Israa'el jiran saaxiluu fi ejensiiwwan basaasaa biroo wajjin hojjechuu irratti ogeessaa dorgomaa hin qabnedha. Tarkaanfiin kun Israa'eliif injifannoo basaasaa isa guddaadha. Erga Ayatollah Kaaminiin wareegamanii booda Israa'el amma caasaa waraanaa Iraan diiguu irratti xiyyeeffattee jirti. Iraan kanaan dura doonii Ameerikaa Abrahaam Lincoln rukuttee akkasumas Tel Aviviin misaalaan yeroo tumtu Israa'el nuti ammoo sammuu waraanaa galaana keessanii ni ajjeesna jechuun haaloo ishee haala kanaan baattee jirti. Iraan ammaa ajajoota ishee gurguddoo dhabdee dhiphina keessa jirti. Ajajaan waraanaa galaanaa fi hoogganaan basaasaa yeroo tokkotti ajjeefamuun humna galaanaa Iraan yeroof mataa dhabsiisee jira. Garuu akkuma beekamu Iraan akka namni du'e battalumatti nama biraa bakka buusuun beekamti. Atoo malee basaasni Israa'el amma baandaara baaseenii ajajoota kanaa adda baafatee rukutuun isaa keessoo Iraan keessatti qaawwa basaasaa guddaan jiraachuu isaa saaxila. Israa'el kanaanis diroonii xixinnoo fi ijaan hin argamne fayyadamtee jiraachuun ishee tilmaamuun salphaadha. Waraanni kun amma bifaaraa qabatee jira. Israa'el gamoowwan qofa osoo hin taane namoota murteessoo adamsuu itti uftee jirti. Iraan ajajoota ishee kana dhabuu isheef deebii akkamii kenniti? Galaana Hormuz inni Alii Riizaa Taangisiriin itti dhiiga dhangalaasaa ture. Dhiiga isaatiif jecha gootummaatti ibiddaan ni uwwifamaa laata. Waraanni qilleensaa gara waraana galaanaa, gara waraana lafoo fi waraanni gamoo gara waraana dhuunfaatti ce'ee jira. Addunyaan amma deebiitti Iraan afuura qabattee eegaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.